Gaafileen isinii deebisuu dhufe obboleettiin tokko akkas jettee birrii baankii yoo godhatanii agam namaa dhalaa 50 yookiin 100 ji'atti yookiin waggaatti jettee isheen tokko immoo warqeen biyya keessatti agamii meenaa gaafadhuu naa deebisii yeroo baay'ee gaafii koo naa deebistaa jettee warri kaan immoo yuutuubii akkamitti banatu akkaataa yuutuubii itti banatanii kan jedhan jiru gaafiin baay'eedha. Sadaffaa dibata afaan oromootiin jedhu dibata mataa agamiin hojjetamuu akkaataa itti hojjetamuu jettee masii yuutuubiin eessa jirti kan jettan jirtu suuqii kee akkam goote kan jirtan jirtu heerumuun bareedamoo qobaatu bareeda kan jedhamus gaafiin guutee jira. Ashamaa hordoftoota koo akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa keessan ani nagaa kootii waaqayyo naa eebbifamu. Gaafileen qabadhee dhufe har'aa gaafilee keessan baay'eedha garuu daqiiqaa xixinneessee deebisuu waan barbaadeef isaan kun gaafii muraasa gaafii 6 yookiin 7 isinii deebise deebii kana baay'ee keessaniif deebiidha jedheen isiniif fidee waan ta'eef keessaayyuu deebii kana dhaggeeffadhaa sheer godhaa warreen kaaniif isiniin jedha viidiyoo koo immoo laayik gochuu hin dagatinaa warra haaraa taatan seenatii sabskiraayib godhaa viidiyoo koo daawwadhaa isiniin jechuu barbaada. Gaafin tokko jedheen isinii jalqaba jechuudha. Gaafin inni tokkoffaanii birri baankii gashadhee ji'atti 50 yookiin immoo sanaa ol isaa ta'uu agam dhala yookiin immoo waggaatti agam dhala baankiin yoo birri ol keewwatan agam dhala isa jedhudha. Gaafii obboleettii tokkooti. Inni lammaffaan warqiin biyyatti akkamii asii yoo binne wayyamoo galchine gatiinsaa tokkuma jedhu yeroo baay'ee kan jedhanis baay'eetu jira. Karaa immoo baay'eetu gaafii na gaafata namoonni baay'een karaa koomantiis immoo deebisaa jira. Gaafii wal fakkaatan waan ta'eef gara keessan dhufe warri kaan immoo yuutuubii akkatti banatan isa jedhu lakkoofsan qabu haa ta'u mata duree godheen fidee har'a nama baay'ee na gaafata. yuutuubii achi yeroo jirtan banadhaa isiniin jedheera asumaanis isiniif kan dabarsa. Suuqii keessa geessitee kan jettan jirtu innis deebiseera garuurran isinii deebi'a. Masii yuutuubii kan si bira dhuftu sun eessa jirti kan jettanis waa'ee gaalee asasumaan kan gaggaafattan jirtu jechuudha. Obboleettii baankiin agam dhala kana dura obboloota koottis kan hin erge yookiin maatitti kan hin erge hagana dhalee naan jedhanii natti himanii baankii dhuman kaa jira waan jettan isinii deebisa. Baankiin parsantii 5 dhala parsantii 5 jechuun dhibba keessaa parsantii 5 jechuudha. Birri 10,000 yoo godhattan birri 100 moo 2 waan akkasii dhala jechuudha gahii kansaa. So 50,000 yoo ol keewwattan waggaatti ani kan hin beeku duraanii maanna waggaa lamatti 10,000 dhalaadhaan duratti jechuudha. Amma parsantii isaa gadi butan nigdi baankiidha. Duraan 50,000 waggaatti lamatti 10,000 dhalaa. Banagaraachin laa namti illee jakootiin argee 50,000 ji'a jaatti 3,000 akka dhalee argeera jechuudha. Waan akkasii jechuudha. Anaafis garuu ani yeroo baay'ee birrii akkanatti gab godheen ka'u malee yeroo baay'ee hin da'a 2,000 ni da'a 1,000 ni da'a 700 ni da'a ji'a 3 otoo hin tuqin fa'ii otoo irraan baasii yoon kaa'e ammumaa jechuudha. Isa duratti hin beeku birrii na biraas hin teenye dhales kan jedhan argine garuu isinitti hima hiikaasaa jechuudha. Birriin keessanii akkaawuntiirra yoo taa'e yoomuu dhaluu hin dhiisu yoo sochoosan ji'a tonguutii yoo keessaa hir'isan zeeroodhaa isiniif hin da'u jechuudha birriin. For example naman birriitti ergachaa ture jechuudha. Gizee baay'een itti ergee baay'eedha birriin garuu edaa isaan ofiif baafachaa irraa baanii ji'an guutanii torbee 3 torbee 2 irraa baasu birrii san 10,000 waa ta'u irraa tuquun isaanii oolu jechuudha. Garuu birriin baankii keewwatte ji'a holitti herreeguu ka'a jechuudha. Ji'a yoo toon tuqamin taa'e waa herreeguu qaba birriin wachirra isinii taa'e jechuudha. Waa isinii dhaluu qaba jechuudha. Malee birrii amma 500 achirra ka'a yoo ji'a tonguutiin keessaa fuutaniitu yoo deebiftan hin dhalle jechuudha achitti. Kanaaf ji'a tonguutiin yoo tuqame yoo irraa baafame hin dhalu birrii yeroo baay'ee jechuudha. Sanaa ol garuu zimmi jedhee fa'i immoo yoo dhale baay'ee ida'ee hin dhalaa jechuudha. Dhala baankiidhaanii jechuudha. Ni dhala. Achumaaniin amma yeroo duraa tokko amma miti duraanii jechuudha. Amma makka taa'ame hin beeku. Namni nan irra ol keewwadhe birrii baay'ee irraa baasee birrii 80,000 bicha akkaawuntiirra naa kaa'e isa duraanii jechuudha. Achumaaniin yeroo sana haariidhumaan baasuu yeroon dhaqu 80,000 achirra jira jennee barreessine mulumaan cufa akkaawuntii nama kana maqaa isaatiin jedhee yeroon jedhu 80,000
sadii fi waan ta'e naa baasan jechuudha. Itiin kan mama akka taa'e beeku. Akkasi se'een isa kanas maalumaafuu birri amma jiru jedheen gaafachuu dhaqee jechuudha. Namum sana faanaan dhaqee jechuudha. Maqaa ishirra bakka amma kan buukii birri 50 irratti hambistu malee muluu naa baasin jedheeni yeroon jedhuun waan dhalees jennaan birriin kan kee hatiin galchitaa isaanin baasu hatiin galchitaa isaanin baasu yoom dhala birriin kee naan jette. Namum sana fuulduratti naan jette. Birriin kee galitaan akaawunti irra waan ta'u birriin yoo taa'edha kan dhaloo naan jette. Maalan jechuu danda'a. Wanti isaan naan agadanii naa isanii dallaa wayii naa sirreessanii balbala naa cufanii itti naa ijaaranii waan cabe wayii itti naa sukkuumanii waa keessaa baasaniif hin jiru birri galchuun ala jechuudhaan. Garuu isaan waan ofii sirreeffachuudhaaf torbanii ji'aan torbee lamaan torbee sadiin bunaafis sukkaaraafis soogiddaafis baafachaa turanii haa milkaa'uuf haa sifeessuuf karaa Kiristoos haa gaafatuuf isan haasa'u akkasittiin beekee har'a gaggaxee jechuudha waa'ee baankii. Sana booda immoo warreen baankii faana baay'ee amma walitti nan dhiyaadhaanii yeroo baay'ee anamma yeroon da'ee jechuudha. Nama hamantee fi yookiin baankii akkamiitu sii baasuu danda'a. Ana yeroon da'eetti amma ji'a walumaa galattuu ji'a ta'eera jechuudhaan. Yeroo baay'ee baankiin dhaqni dasiyyuu buukii kan hin galchuu kan hin baasu risiitii naa kennan manatti ani asum taa'in mallatteessee amman baafadhus amman galchu yoon galches yoon baasin mallatteessee nama abbaan fe'ettiin ergaa dhaqanii irra hin baasus naa ida'us anaa jechuudha. Amaanadhaan akkaataa itti walii galleen amman ka'utti akkas jedhee jechuudha. So waa'ee isaa sirriitti gaafadhee beekaa jechuudha. Birriin kan dhalu yoo isin hin sochoofne qofa. Yoo hin sochoofne garuu ni dhala birriin jechuudha. Abbaan ati itti galchite yoo maqaa keetiin ta'e yaadaan socho'u waan ta'eef sirriitti dhala jechuudha. Kabiraan immoo kanarratti baree mucaa buleettiin koo tokko innaan jedhu namnumti natti dhiyaatu birrii narratti ergateeti fakkeenya 300 isaa ta'u narratti ergeeti an akkaawuntii isaatti dabarsa turedhaan. Dura siruma anumarra taa'aa ture birriini akkas namni lamaan tokko akkas narra galchuu sana booda yeroon ofii narraan taa'imee jedhee barbaade akkaawuntii nama sanarra galchaa jechuudha. Garuu akkaawuntiin nama sanaa ji'a waan turee fi socho'aa waan hin turree fi of godhanii turanii jechuudha. Birrii jiru faana achiniin bansiisee olaanii ooniin eenyurra qilleensarra akka oolu godhee kan duraa yeroo laalu birrii wayii qaba birrii 60 minaamana jechuudha. 60 jedhamee natti himame yeroo hida'amu birrii 3,000 fi akkana dhibba wayii irratti da'anii ji'a ja'a dura jechuudha. Ani san jiru faana immoo walitti herregee birrii sana sirreesse jechuudha. So birriin ni dhalas. Ji'umatti hin baasina 10,000 qabaadha birrii 200 da'a jechuudha. Waan hin argeefin kanuma amma mannaan fayyadamu jechuudha. Kanaaf yoo sochoosuu baatan obboleettii koo ni dhalaa. Waggaatti ammam akka dhalu inni reegu garuu hin beeku. 50,000 ji'a 5 yookiin ji'a 6tti 3,000 akka dhalu nan beeka. Isaa olis amma 4,000 akka jedhamutti garuu umaa sanaa waliin argine. Oromiyaa hojii gamtaa sun immoo xiqqoo isarra dhala kan jedhan information qaba. Hojii gamtaa Oromiyaa isa jedhamu jechuudha. Nigdi baankii irra surmaayyuu dhala godhachuutti jedhee isa jedhamuun beeka. Baay'ee information isaan qabu. Lammaffaan immoo warqiin akkamii biyya wayyamoo as wayya warra jedhuu fi mucayyoon tokko warqii minaaf gaafadhu yoo quba qabaattee maazariifan bita jedheeni yookiin maazariin barbaaddeeti asitti umaa wanti gara nagahuu dhababeette garuu warqii kamuu yoo ta'e kan alaa wayya bifa isaatti jettee maaluma isaattu diizaayinii isaatti soo ta'e jechuudha. Garuu Itoophiyaas ni jira jechuudha. Akkuma achi jiru Itoophiyaas ni jira warqeen. Garuu orjinaala forjidii adda baafachuu dandeessan dambanyaa tokko qabattan malee. Nama ammaatti warqii bitee nan gurguras bitees nan gurgura nama tokkoon beeka jechuudha. Nama jimmaati garuu markaattoo keessa kan hojjetu jechuudha. Na risiitii isinii kenna 500 isinii baasa kan gibiraa yookiin kan mootummaa isa jedhamu. Diizaayinii isaa ni argattu. Nama beektan irraas immoo 18 moo 21 adda isinii baasee dhugaadhaan isinii kenna. Garuu suuqiidhuma ta'een seenii warqii bita yoo jettan forjiduma 100 sitti gurguru waliin beektani baqa. Dhugaa waaqa addan baastan biyya keenyatti. Biyya alaa garuu wanta amma kana forjidii nama jechuusisu hin jiru. 18 taanan dhugaadhaan 18 bitattu 14 bitannaan 14 21 bitannaan 21. Diizaayinii filattanis inuma jiraachisi. Daayimandii kan ofirraa qabu yoo bituu baattan isinii wayyaa maalat qalabatii argitanii miti piroomisii keessa kan jirtu san isa waan akkasii ofirraa qabame warqiin alaa baay'een isarra normaal muxuma warqii normaalii guutuudhaan hojjetame bitaadha.
asitti sin fayyada jechuudha. Asittis haala gaariidhaan gurgurattu. Warqeen giraamni tokko hamma birrii 8,300 jira, 8,000 jira, 7,800 illee jira jechuudha. Inni akkaataa isaatiin waliin makanis ni hojjetu. Kana laa fidanii asitti kan biyyaa faana jechuudha. Kana laati jedhanii isinitti gurguru. So kunis jira. Warqeen garuu haala wayya bittaadha. Bittaadha haala wayya. Gurgurtaadhaaf immoo biyyatti isinii wayya jechuudha. Fidattanii gurgurachuudhaaf jechuudha. Kanaadha kan inni isiniin jedhu. Gaafin sadaffaan immoo suuqii kee akkam gootedha. Suuqii koo isinitti meeraa daa'ima tokkoffaan dadhabnaanonni yeroo sana namatti kennee gara 6-8ffaa argan seene jechuudha. Baay'ee na to'aa ol nagamaa dhaabachuu hin danda'u. Nan dafqisiisa waan yeroo tokko lafa naan marsiisa ture gara akka sa'aatii gaheeti. So nan dadhabee inni immoo hojii dhuunfaasaa qaba isiniin jedheera. Ganama ba'aa galgala gadi. Waan gidduutti illee na gargaaru qabu jechuudha. So suuqii akkaataan inni itti kenne akkaataa qabaayyuu garuu amma gara dhuunfachuutti deemu yoo dhuunfachus walharkaa dheera isaanis garuu akkas barbaadaniyyuu anillee akkasin barbaade maaliif jennaani ani duraan firumaa da'ee 6 ji'a 2 booda dhaqeen hojjedha yaade 2 fi 3 miti amma waggaa keessan daa'ima baattanii suuqii hojjechuun abadan kana gadhiiftu jechuudha. Manattuu yoo daa'ima faana dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Halkan irraftanii daa'ima irriba malee bultuu ganama otoo ishii gosa isaan 3 manaan baatanii 3 suuqii dhaxxee saaqxee maayyuun hojjettu kan saaqamu suuqiin ganama galgala daa'ima baattee suuqii keessan dhaabattu hojiin kan hojjetamu galgala. Kanaaf baay'ee suuqiin yoo normaal qobaa kee taate malee baay'ee ulfaataadha. So jalqaba garuu kan nuti walii gallee amman haala jirutti deemutti ani sirkaan fuudha. Booda immoo ganaa naa dhufa paaspoortii naa dhufe yeroo sana jette sana booda immoo sitti deebiseen gati normaal tilmaamnee waan gatii fuudhee ani immoo booda gatii birrii kennee fi deebisa ture ishee akkasitti suuquma adduma sanatti mi'umtu sana jechuudha. Garuu amma tilmaamee hin danda'amne mucaanis immoo daa'imnis waan inni amma suuqii jalqabee hojjedhu waan hin dandeessifnee fi waan suuqitti ammaaf deebi'u hin beeku waggaan booda yoo ta'e maleedhaayyuu jechuudha. Baay'ee ulfaata baay'ee tokko jechuudha. Guyyaan raftanii halkan daa'imni raftu halkan daa'imni suuqii keessaa wanta herreegaa ooltaa guyyaadhaa immoo daa'ima sheedii keessaa hin qorraa dhibee sirkaawuuti. Dallaalaadhaan nama hojjettu yoo fidde immoo suuqiin hojjechiisaa ooltee manas jetti yoo atamma asii hojjechiiste ganama waan ta'e goonee deemnee achi hooltiin afaana daa'ima achi immoo fidee naa galgala galle immoo dirqama ammas mana keessa hojjanna ishiin waan lama ishee hojjechiise akkasitti fudhatti jechuudha. Isaa miti mana ishii kanattu isinitti meera. Finfinneettu 2,000 fudhatu 2,000 kaffalee fi waan hojii hin jirreettu akkana gurgurati dubarree jechuudha. So isheen ana gadduuf hin danda'amu suuqii namatti kennuuni kisaaraa yoo ta'in ala akkasitti hojjechuuf siin sarmanii mana daa'imaa immoo somaddoo 2 mana hooltee ala hooltee deebitee mana keessa hojjechuuf siin barbaadanii cinqii kan hundumarraa waaqayyoon isa guddaa caalu waan naa kenneef ittiin qaqqabu waan ta'eef Eho, daqiiqaa 10 viidiyoodhaa waraabachuu hin dandeessanii innaan haasa'u akkattiin akkana godhatu. So kanaaf baay'ee ulfaata jechuudha waggaadhaan ala suuqii hojjechuun namni fiddangaa akkasii waan ta'eef ciqicikii kana hundumarraa waaqayyoo naa ulfaatu isa caalu naaf godhe waaqayyoo waan ta'eef hojii qasseettan deema. Akkasittan yaadaa jira garuu ammaaf akkasumatti hojjetamti deemuuf ishiinis garuuyyuu akkasii. Gaafinni lammaffaa immoo yuutuubii akkaataatti banatan nutti himaadha. Yuutuubii banagaraachaa illaa duraallee isiniifan hojjedheen ture amma daa'ima faana ulfaata garuu yeroo mucaan dhuftee naa qabdu tokko yoo natti tole isiniifan hojjedha jechuudha. Bilbila biraatiin akkamitti akka banamu baay'ee salphaadha. Ulfaata namatti fakkaata malee salphaadha yuutuubii banuuni. Isiniifan agarsiisa jechuudha. Inni akkanatti yoo agarsiiftanii malee dubbattanii miti.
inni jalqabaa googilii bannaan bar imeelii banannaan yuutuubii immoo normaali yuutuubiidhuma banattu yuutuubiidhuma keessa seentaniiti akkaataa itti banattan isinittan hima. Piroosesii biraa erga monitaayiz taataniin alas yoo isin jettanii amma hojjetan rakkoon qabu innuu waan isin gaafatu qaba yeroo monitaayiz ta'u jettanii. Kanaaf isinittan agarsiisa jechuudha. Agarsiifamu malee haasadhaan tarii isinii galuu dhiisuu danda'a. Gaafin inni itti haanu immooni masii yuutuubiin eessa jirti jettanii biyyuma jirti. Biyya alaan deemaa jira jechaa jirti. Xiqqoo yeroo duraa tokko deemuuf kaateeti. Amma biyyi keessi waan baay'ee ulfaate waan ta'eef mirmara irratti waan xixiqqoon mudatee deebitee amma ji'a tokko wayii viizaan dhufeefii turellee jechuudha. So biyyuma jirti asuma jirti jechuudha. Yaw haaluma qilleensatiif baddee onlaayinii irraa isiniin jechuu barbaada. Kan biraa heerumuu wayyamuu qobaa wayyaa ajattan. Ijoollee gaafin kun ammoo anuma barbaachisa. Yaa shaawula kiisii sagalta yaa mucaan. Mana garaachillaa gaa'ila waan jedhamu namoonni tokko anuma dabalatee anaa durii dabalatee iskiriptoo kan argitanii innaa feenu diimaa innaa feenu gurraacha yoon diimaa akkan godha iskiriptoon koo kun bifa sadii barreessa yoon gurraacha kana magariisa kana akkana godha isaan kun lamaan ol bahu yoon diimaa ol tuqe akkasin seenaa fedhu olan kaasaa fedhu gadin buusaa fedhu nan filadhaa fedhu nan itti heerumaa fedhu hin heerumu jecha jedhuu miti gaa'ila jechuun. Ani iskiriptoo kana xinxalee miti kan isinii fide tasumaan ittuma waanan barreessaa jiru. Kanaaf gaa'ila jechuun gaafis hin barbaachisu nama gaafachuu gaa'ilatti galuudha. Bareedduudha moo bareedduu miti jechuufis namarraa barachuus hin barbaachisu. Itti galuufis nama gaafachuu namarraa deebii argachuus hin barbaachisu. Kun ijoollee ala jirtan kamiifuu akka qalleetti inni Itoophiyaa eenyuudha inni eenyuudha jedhee haasa'u tokko deebii sirrii qopheessuuf hin barbaade deebisuuf hin barbaade. Haadha gaafii kanaa qofaaf miti hunduma keessanii jechuudha. Gaa'ila jechuun sijjammar yookiin heerumtee dhiira tokko faana jiraachuu jechuun kalaa inoonjis biraa miti. Gaaraayyuu kenname. Ati hormi nama horma tokko barbaaddee wajjin jiraachuun immoo booda hiika maalii akka qabuuf wajjin jiraachuu kan filate Kiristoos malee simiti. Yookiin Waaqayyo sattamantu sana malee simiti jechuudha. Erga sintaanii harka keessaan qabdu dirqama gaa'ilatti galuun kee jechuudha. Okay? Gaa'ilatti galuun dirqama jechuudha. Otoo hin galiin hafte jechuun immoo abaarsa jechuudha. Isa warra cubbamtootaa ibiddatti galanii fi warri qulqulloonni immoo oddoo sirrii argatanii jechuudha. Si'oolii fi gannama. Kanaafi Kanaafi gaafin gaa'ilatti galumoo hin galu qobaa wayyamoo qobaa gaa'ila keessa wayya jedhamu kuni sammuu warra akka warra qumaara taphatu yookiin geemii yookiin immoo akka nama isiniin jedhee iskiriptoo kana tokko gadi dhaamsita tokko ol kaafta. Simiti kan uume gaa'illi gaaraa kenname waan ta'eefi fedha kee yookiin akka feetee miti jechuudha. Yeroo kamiin galaadhallee fedha kee ta'a malee gaa'ilatti galumoo hin galiin jechuun fakkeenya maal jechuudha. Kun akkamitti sammuutti si dhufa. Gaa'illi gaara kee Kiristoos biraa waan sii kennameef akka galtu murteessitaadha. Garuu yeroo kam akka itti galtu qassee itti riggadhusa. Kanaaf gaafii akkana nama gaafatina yaada akkana nama sammuu keessa ta'uuf hin fidina. Gaa'ilatti galuun dirqama keeti. Yeroo kam akka galtu garuu fedha mataa keetiiti jechuudha. Yeroo isaa situ uummata jechuudha. Gaa'ila jechuun immoo abaarsa miti eebba jechuudha. Maaliif si biraan dhufne nama tokko biraan dhufne obboleettii keessana biraa miti seerri isaa kan tumame yookiin abbaa kee biraa miti yookiin ilma kee biraa miti seerri kan tumame. Kiristoos biraa tumame waan ta'eef gaa'illi gaa'ila itti galuun itti galuudha dirqama eebba dhabde taana nu abaarsa jechuudha. Itti hin galle jechuun itoo gaa'ilatti hin galiin duutee baddee jechuun abaarsa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafii akkanaa zim jettanii gaafatina gadheedha. Yaadina sammuu kee keessatti bakka gaarii akkasii kennu garuu hawwiyaati. Nama gaarii wajjin jiraattu akka argattu hawwama. Ijoollee Itoophiyaa muluushiti dhuguma Itoophiyaa baay'een isaanii dhiironni baay'ee maxxufoo waanuma gaariitti galii si godhuu dhuguma.
singoodhu garuu dirqama waan ta'eef ati immoo siistamaa fi ogummaadhaan gara sana seentee nama sanas jijjiiruu dandeessa. Koo meelattu jijjiiruu dandeessa koka sagaleen daqiiqaa lama nama. Kanaaf isa yeroo itti galtanii murteeffadha. Garuu itti galu moo kophaa jiraachuu moo keessatti galanii jiraachuu wayya jettu. Inni lammaffaan gaa'ila sin jettee nama tokko faana jiraachuu miti hiikaa fideef qaba Waaqayyo waan ta'eef hiikaasaa baruu qabda. Galata dagaltee maal akka gootu maal akka ta'u jechuudha. Isa dhabdee jechuun waatu abaaramtuudha jechuudha bara. Kun immoo gaafii hin qabu kun ofumaa keetiifuu gaafii hin qabu. Yoo macaafa qulqulluu dubbifte macaafa qulqulluu irraa argatte yookaan immoo ofuma fuxinxaaltee namarraa yoo akkanatti ilaalte wayii fuyyu jette. Amma fakkeenya gadheedhumaaf gaarummaa isaa ilaalime namoota 100 keessaa safara keetti namni tokko yeroo baay'ee umuriidhaan ture shamarreen tokko turte hafte jedhan tokko amilee akkamii akka nama sanatti dhaga'amu naannoo sanatti maal takkaasa'amu. Warra dafee galee immoo yookiin gaa'ila gaarii wayii keessa jiraatu immoo waan akkam ho'aa wayii akkaasa'amu laala. Isa kanaan madaaluu dandeessa. Kanaaf gaafii akkasii gaafachuu isin barbaachisu. Kennaa kee miti, kennaa ebeluu miti, kennaa Waaqayyoo waan ta'eef waan Waaqayyoo akka gootuuf si uume immoo bakka. Kanaaf isatti galuu dhiisitiyyuu itti galteetu sana booda wantoota dhufuyyuu dabarsitee nan dhoowwatiin hin argin waan akkasiin dhageen jettee Waaqa kadhachuu qabda malee as ganaa ishiitti gaa'ilatti seenanii galumoon galiin jettaan seenteetti jiraachuudha. Kun yookiin yaada sammuu keenya xinninaan neegatiivitii yookiin immoo ilaalcha keenya zim jennee biyya lafaa yookiin safarri naannoon kun nutti tolee bakka amma fakkeenyaan araba jirru zalbaa jibbaanee gatii xinnoon qennee bakka isa laallee yoo haasofne sirrii miti jechuudha. Amma namoonni ala taa'anii jechoota tokko haasa'anii ijoollee jala deemanii namni komantiidhaa bakka barreessaniif namoota xiqqoo amileedhaan gadi jedhan jechuudha. Baay'een isaan taasisa warra achi taa'ee haasa'u jechuudha. Maaliif seetan? Yeroo hundumaan dubbadha namoonni sun galanii nama sanaa gadi jiraatu nan beeka. Kanaaf haala har'affachuun kee hidhachuun kee kun si jechuun kee waa'ee hin buusu. Kunim nagar gaararraan eebbifamne jechuudha iyyuu. Maaliif gaa'ila kaayee eebbifni tokkoffaan kenne keessatti waan baay'ee argita. Innaan siin jedhu daa'ima godhachuun jira. Erga daa'ima godhanne fakkeenya nama immoo lafan siikaa yoo gaa'ila barbaadu jette jechuudha. Nama tokko eerumee daa'ima godhatee fi nama tokko too hin eerumne daa'ima hin godhannee fi nama tokko too hin eerumne kana sadanii siikaasa. Nama tokko eerumee gaa'ila godhatee daa'ima qabu for example otoo hin du'e maa rakkoo hin qabu otoo hin du'e anamma dagatamu akka tasaa dafee jechuudha. Yoo akkam xinnate waggoota baay'ee maalii amma daa'imni kun lafa jiranitti mucaan fakkeenya anamma daa'ima godhadhe amma inni jirutti kan eenyuti jedhu maqaa dhaawuun hin oolamu jechuudha. Nama tokko immoo otoo baratu yookiin sadarkaa wayirra umurii 25 otoo baratu du'e. Mina waggaa lamaan isaa namni tokko maqaa nama sanaan dhaaf. Namni tokko haadha bichaatu ture hagaraadha waan ta'eef sadarkaa kanarra naa jiraayyuu laasira si'a kana jettee kaaftee manuma qobaa duwwaatti boochi malee nama sana namni maqaa isaa dha'u irraanfata. Maqaa isaa tommatoo fakkeenya waggaa 5 booda ebeel mucaa saddoo sana du'e sakamsa safara kamii sakam jenna. Garuu anammoo fakkeenya isin fudhadhee dafanii maartaa too jedhanii maqaan adhaan haadha inni sana mucaa shiduu ta'e jedhanii akkas maqaa dha'u jechuudha. Yaadatamta dafteetiyyuu jechuudha. Nama immoo eerumee yookiin namaan godhanne tokko namni sunis amma nama irraanfatamuuti. Tasa fakkeenyaan kaafama namni sunis jechuudha. Inni umaatoo hin godhatin du'e ginumaan yaadatamu hin jiru. Inni irraanfata namni waggaa 5 waggaa 4 booda. Isa sana immoo tasa fakkeenya waan ta'e to'aa sa'anuu eenyu taatee daa'ima hin qabdu bakka duuti akkasti kaafama. Gaafa ta'e kaafama. Kan koo garuu yeroo hunda kaafama. Iddoonni mucaan gaarii hojjetetti, iddoonni yookiin gadhee hojjetetti, yookiin iddoon daa'ima isaatiitti, yookiin naannoo hojii inni hojjetutti, yookiin mana barumsa inni baratutti, yookiin mana nani jiru keessa naanni jirutti karaa baay'eedhaan yaadatama jechuudha. Karaa baay'eedhaan maqaan koo gizii hunduma kakka'a jechuudha. Kanaaf kan argiteessa keessatti gaa'ila. Dhokattee jechuudha. Umaayyuu sirjammar gaa'ilatti galee jechuudha. Wayii fuume bar akka dhokanne akka dhuftee biyya lafarra dhuftee deebitee hin banneef si kaa'e Waaqayyoon jechuudha. Kanaaf gaa'illi akka kootti barbaachisaadha gaariidha jedheen yaada. Waaqayyoon warra hawweef haa kennu gaariidhaan warra kaaniifis immoo akka filannoo isaatii haa godhu garuu hin hawwinaa itti galumoo itti hin galin jettee gaafii kee kuni maanni
wanta wal make sukaaraaf soogidda maddan baaftanii jechuudha. Wal fakkaatus baay'eesa. Kanaaf gaafin akkasii sammuu kee keessa taa'u. Dubartii taate immoo sanayyuu nawwinis hin haasa'inis. Handeet! Handeet! Akkamitti? Amma yoomitti kophaa jiraata? Amma yoomitti filattee kophaa kee? Innaa caccabdee si barbaada reemmoo sana booda. Amma wannaa jirtu galuun bayeessaa miti galu surumaa jettee booda'u. Haaraa filannoo akkasii dhiisa. Kanaaf gaafii qabdan yaada qabdan na gaafadhaa viidiyoo daqiiqaa isinitti dhiyeessin isiniin jechuu barbaada. Baay'ee.